Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Dubbachuudhaafis hin dandeenye garuu warri hacee konarraa fudhatan warri goota konarraa fudhatan warri harka duwwaa naannisanii warri ijoollee isaa abbaa maliin akka guddatan godhan akka murtii akka isaaniifis duuti akka du'aan duutni akka itti murteeffamu barbaada. Haceen hin duune hacee hedduutu jira. Gootni hin du'a hojiin isaa garuu hin du'u. Seenaa bara baraati. Haceen hunda keenya keessa jira. Hojiin isaa garuu bara baraan yaadatamaa jira. Uff.